Affeerraa keenya abbaa urjiidhaa irraanta maaliif as dhuftan? Hunda dura baga nagaa waliin dhufnee arragaa guyyaa irreechaati. Irreecha magaalaa Torontooti. Amma irreeffanneeti akkasitti taa'uu jirra irreessaaf dhufne. Fayyaadee abbaa urjiidhaa irreechi kun egaa bakka kanatti yeroo lammadaatiif godhamu isaati uummanni Oromoo hanqan takka heddumminaan qoodarraa fudhate kanaatu jira. Akkasuma wajjin dhaamsa maal qabda Oromoota Oromoo warra irreeffata jiru kanaaf? Hunda dura haasilaa warra baranaa habaree garee waliin jenna. Dhugaadha duraan bakka biraatti bakka hedduutti irreeffachaa turre egaa Torontoon irreeffachuu eegalee waggaa 25 akkana ga'ee jira. Kanaaf lakkuma namni keenya heddummachaa dhufuun irreechinis tolaa dhufee jira. Dubraa dardarrii dhiichisu jiranii manguddoon teenyeeti isaan eenaa waan gaariidha waan bakkatti namni keenya wal baruu dubraa fi dardarrii wal baree wal laallatu bakka manguddoon isaan eebbiftu. Kanaaf warra baranaa habaree garee yoo rabbi jee irreessatti aanugaa finfinneetti godhanna yoo rabbi jee. Yoo rabbi jee galatoome abbaa urjiidhaa garuu ammaan tana wanni asitti argu kitaaba mijuudhaa fi sheekoo fi raamisoon asitti argaa jira huursoon asitti argaa jira kitaaban babbareedaa kan uummata Oromootiif gumaachuu keetiif seenaan siyaayatuun jaa waan kana uummanni Oromoodhaa akkamitti irraa bu'aa buufata mee kana maal jettan? Dhugaa guddina afaan Oromooti ogummaa kitaaban barreessuu ture kan itti jiru. Ijoollummaan hin jalqabe gannanaa waggaa 12-13 gaafa sana afaan Amaaraatiin afaan Oromoo eegaan barreessuu jalqabe 1973 ammata era malee 50 fooyi gaa'ee. Kanaaf afaan keenya guddisuu qabna nu malee afaan keenya nama biraan qabu. Afaan Oromoo afaan guddaadha. Afaan Afrikaa keessatti afaan 2006 keessaa afaan tokkoffaadha. Yoo afaan Arabaatii fi Hasawaahilii irraa hanqisan. Kanaaf afaan guddaa kana diinni ammallee akkan guddanne godhaa jira irratti hojjechuu jira. Amma kunoo sirna barnoota haaraan as bahee jira ammaa isaa biyyi faanii kun hundi Oromummaa xiqqeessuu fi afaan Oromoo akkan guddanne godhuu fi afaan Amaaraa afaan hawaasa xiqqaa hawaasa miliyoona 16-17 warraan talamaarri. Kanaaf afaan Oromoo nama afaan miliyoona 60 oliin dubbatamu. Kanaaf kitaaban kun gumaachuma saniif goone keessaa kunoo dikshinariin asirra ni jira. Mijuun jechoota 30 ol qaba. Afaan Oromoo ifumaaf inni barajeetti seenee amata 40 irraa fuudhe. Kanaaf namuu waan danda'u gumaachumaaf qooduma gumaacha ogbarruu afaan Oromootiif. Fayyaadee abbaa urjiidhaa wanni ati nu gumaachite Oromoo hanqa Oromoon jirtu Oromoo fayyadaa bu'aan irraa buufatte Oromoon yoo bu'aa irraa buufachuu danda'an wanni kun waan hedduu bu'aa qabu. Amma dhaloota dhufutti dabarsuudhaafis hedduu gaariidha. Dhaloota dhufuun maal jettan akka dhaamsaatti dhaloota dhufuun maal dhaamtan? Wanni guddaan afaan keenya amma biyya keessatti kan itti baratamaa jira. Rakkoon hin jiru bakki rakkoon jiru irra guddaa biyya alaati. Namni keenya haadhaa fi abbaan irra guddaa afaan alagaatiin ijoollee fi ittiin tajaajilaa jirru rakkoo guddaa qabna. Isa kana keessaa bahuu qabna. Namni afaanii fi ijoollee fi dabarsuu qaba. Inni kun hir'ina guddaa jira gamanaan. Keessaa'uu haawwan irraa wanni eegamu guddaan aadaa fi hoodee fi warri dabarsuu isaanii afaan haadhaati. Kanaaf haala kanarraa numa baanaa inshaallah yoo rabbi jee warri duraan dhufne afaan akkasii ijoolleen teenya afaan wallaalte arra keessaa baana jeetiin jira kun ijoolleefillee kitaaba sheekoo qopheesseetiin jira. Galgala ijoolleef akka dubbisaniif. Kanaaf dhaloonni biyya alaa jiru afaanii fi barachuu irratti dirqama qaba. Ammoo haawwan warri dirqama qabu. Haawwan haadhaa fi abbaan afaanii fi aadaa fi ilmaa fi dabarsuu dirqama qaban. Bareedaadha. Waan takkaan si gaafadha. Huursoo fi raammisoo jidduun seenaan huursootii fi raammisoo garaagarummaan si hanqamta akka maaliif barbaachise jarri lachuutu? Seenaa raammisoon seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo gabrummaa irraa kaaseeti capha irraa kaasee hamma bara 1980tti haasawa. Seenaa asoosamaadhaan haasawa. Seenaa dhugaati. Seenaa dhugaati akkaataa itti cabne Sambooda akkaataa itti qabsoon bilisummaa Oromootti jalqabdee eenyufaan akka qabsoo sana jalqaban namoota qabsoo keessatti qooda guddaa qaban seenaa isaaniitu jira. Sambooda bara 1980 irraa kaasee hamma 1995 huursoo seenaa eegaa mootummaan ce'umsaa ijaaramtee dura
kura sagal saddeettam irraa kaasee kura sagal saddeettam gaafa biyya keessatti rakkoon dhalattee naannoo bahaatti dirreen qabsoo bilisummaa bakka lama taate. Achi dhaabbata raammisoon huursochirraa kaaseeti hamma mootummaa ce'umsaatii fi hamma qabsaa'onni dirree mana hidhaa ruusootti itti seenanii huursoo keessatti akkamitti akka gaaga'amni dhalatee namni akka wareegaman guutuutti illee hin jiru immoo ammoo wareegamoota hedduutu as keessa jira. Raammisoo keessaas kana keessaas jira. Isatti aanee hamma haree qaboo jiru jira qeeroo ja'a. Qeeroon kitaaba sadaffaa seenaadha. Jarri kun seenaadha. Seenaa qabsooti. Seenaa dhugaati. San egaa itti fufa. Raammisoon kan jalqabaa huursoo itti fufa qeerootti aana. Fayyaadee egaa umrii dheertuu si hawwina rabbiin umrii dheertuu si haa kennu umrii dheertuu si kennee kitaaba kana hedduullee kan uummata Oromootiif gumaachitu rabbirraa si hawwina galatoomii waan qooda hegereen networkii wajjin fudhattee deebisaa fi gaafii deebisaan wajjin gootee galatoomii umrii dheertuu sin jenna. Galatooma isinilleen waan gaarii jirtanii hawaasni keenya sabquunnamtiin waan guddaadha. Jijjiirama guddaatu dhufa afaan keenya keessatti reefuun nama tokko jaasoo ture gaafa raadiyoon afaan Oromootiin dhooyisa biyya keenya keessatti dhooyisaatu ture. Ammallee akkasuma dirqumaan egaa keessa jirra ammallee afaan Oromoo akka barbaachisutti abbaa horee sabquunnamtii isaatis afaan abbaan horee hin jiru wanni godhaa jirtan waan tola ooltummaa oolaa jirtan afaan keessaniif jabaadhaa rabbi irratti sinaa gargaaru. Gaaromaan jedhama gaaroma. Maaliif dhuftan abbo gaaroma? Ayyaana irreechaa Torontootti kabajama sana irratti hirmaachuun dhufe. Hirmaattoonni hedduun aadaa Oromoodhaatiin faayamanii dhufanii jiranii atis gaa akkasumatti kun aadaa Oromootiin ham gubbarraa hamma jalaatti faayamtee jirta. Mee inni asitti uffatte kun maali? Inni qobarraa qabdu kun maali? Inni qaamarraa qabdu kun maal jedhama? Walumaa galatti kun uffata aadaa Oromooti. Uffanni kun immoo kan ittiin faayamee jiru alaabaa Oromooti. Kanaaf guyyaan har'aa guyyaa Oromoo waan ta'eef aadaa keenya wayyaa aadaa keenya uffachuu qabna. Wayyaa aadaa qofa otoo hin ta'in akkumatti illee haasofnu akkatti illee nyaannu waan hundi waan aadaas fakkaataatti baay'een itti gammadee nama baay'eetu bayaa jira. Kanaaf waggaa waggaatti irreechi kun as qofa otoo hin ta'in Oromiyaa keessatti illee bal'inaan kabajamaa jira. Irratti hirmaadheen ture barreen gaddaa har'a garuu asitti kan arge waggaa har'aa as ture anis. Har'a namni baay'ee baheera dhugaa dubbachuu fi kuni waanuma kabajamuu qabu yookiin immoo waanuma deeggaramuu qabudha. Kanaaf namni aadaa isaan beekna immoo uf hin beeku jechaadha. Waan hundiyyuu han jalqabu aadaa ofiirraa fi eenyummaa ofiirraati. Kanaaf baay'ee ittiin gammadeera gara fuulduraatti uummanni kun uummanni itti bahe kuni ergaa tokko waa'ee saba isaa waa'ee ofiisaa dabarfachaa jira jechaadha. Suni waan nama abdachiisudha. Gaarii. Obbo Gaaroma akkaan odeeffannoo qabutti ati nama hundeessaa gaazexaa Urjii jedhamuudhaan beekamu akkasuma ammallee mirga dhaabbata gaanfa Afrikaa mirga namoomaa irratti sadarkaa daayireektaraatti hojjechaa jirta. Amma biyyatti 2014 akka lakkoofsa biyyaatti fulbana 22 fi 23 jedhameeti jira. Magaalaa Finfinnee fi Bishooftuutti gaggeeffachuudhaaf waltajjiin bal'aan yaamamee jira. Akkamitti akka gaggeeffamuu qabu? COVID-19 akkamitti akka of eeguu qaban akka ogeessa miidiyaa tokkotti akka ogeessa mirga namoomaa tokkotti nageenya isaaniillee akkamitti akka eeggachuu qaban maal dhaamtaaf? Gaariidha gaaffii gaariidha uummanni keenya garuu ani ergaa isaanii fi dabarsu caalaa waan beekan natti fakkaata. Yeroo darbe waggaa darbe toonteen waggaa 2 dura jechaadha kan Finfinneetti godhame irratti hirmaadheeranii Bishooftuu irratti hirmaadheera uummanni keenya yeroo sanaa jecha yeroo hirmaanne sanaa. Tasgabbii gaariidhaan hiriira bahanii wal eeggatanii eenyummaa isaanii eeganii yeroo sana koovidiin hin jiru dhugumadha. Yoo ammallee yoo ta'e koovidiin beeku uummanni amma yeroo ammaa kana waa'ee koovidii kana waa'ee dhukkuba kana waan hubatan natti fakkaata. Isa eeggachaa akkuma kanaan dura sirna gaariidhaan tasgabbiidhaan naamusa qabatanii ayyaana isaanii akka kabajatan abdii guddaan qaba. Kanaaf himamii tokko hin qabu. Sun immoo uummanni Oromoo gaafa 2019 irratti argame irra caalaa Bishooftuu irratti gara miliyoona 10 olidha uummanni kan bahee jedhamee tilmaamamu dhuguma ijaan argeera. Ammas sanaan uummanni bahee aadaa isaa akka kabajatu
abdii guddaan qaba. Maaliif akkuma jedhe sila dubbadheetti aadaa jechuun of baruudha. Aadaa ofii kabajachuu jechuun immoo eenyummaa ofii biyya ofiillee maal akka hojjechuu danda'an uummata isaanii wajjiniin namoota wal fakkaataa wajjiniin carraa isaanii fi kennaa walirraa barachuu wal baruun kun hundi carraa guddaadha. Kanaaf mirga isaanii immoo kan eeggachuu qaban dhugaa dubbachuuf yoo nam tokko aadaa isaa beeka ta'e eenyummaa isaa yoo beeka ta'e mirga isaa beeka jechaadha. Maaliif aadaa kabajachuun mataa isaatti iyyuu mirgadha. Waanuma beekamu kana baranii mirga isaanii immoo hamma isaaniif danda'ametti guutummaa guutuutti dhimma itti bahuu qabu jechaadha. Kun mirga uumamaa waan ta'eef bahanii tasgabbiidhaan kabajatanii akka deebi'an abdii guddaan qaba. Hawwii guddaa san qabaaf jechaadha. Ayyaana milki isin hawwina. Isiniifis guddaa galatooma affeerraa kana naa goote carraa kana naa kennu keef. Ahmad Qawwee naan jedhan. Maaliif dhuftan? Ayyaana irreechaa kana uummata keenya wajjin qooda fudhachuudhumaaf dhufe ayyaanni kun yaadannoo Oromooti. Ayyaana Oromooti. Amantaan qabu, naannoon qabu, sooka Oromoo hundaati. Hundi keenya bakka takkatti walitti dhufnee amatatti takka biyyatti akkasumas ture asittis itti gaggeeffamaa ture hanga tokko. Kanumarraa hin qooda fudhadha jeetiin dhufe irreecha kana akka itti fufu ilmaan keenya dabarsuun dirqama waan nurra jiruufi nuti akka itti fufu godhuudhumaaf itti jabaannee eeguudha qabna jenneetuma sanumaaf hin dhufe. Obbo Ahmad kunoo gasii aadaa Oromootiin faayamee deemus argaa jirra. Aadaa Oromoo eessaati? Kaniin amma ofirraa qabu kun aadaa Oromoo karaa bahaa Oromiyaati. Kanaafuu ala kanatti hedduun cululuqxu amma nama dila kana keessa aduma qofaatu marxoo uffatee deema. Kanaaf isin tun karaa Oromiyaa bahaa Oromiyaati. Keessattuu jechuun Harargee warri Baaleetillee warri Arsii fi Baalee ni uffatu. Hedduminatti garuu karaa warra Harar jedhamu waan baha Oromiyaa kana. Amma ayyaana kana kunoo laga Toronto Lake jedhamuun gubbatti uummanni kun ayyaaneffachuudhaaf asitti wal ga'anii jiranii maal hawwitaaf Oromoota biyya jiraniifoo guyyaa isaan ayyaana kana gaggeeffachuudhaaf jiraatan Finfinnettis magaalaa Bishooftuudhaattis maal hawwitaaf nagayaan COVID-19 irraa ifa eegaadha osoo hin jeeqamsiin uumamin nagayaan akka gaggeeffatan maal dhaamtaaf? Wanni hin dhaamu saba tokko balleessu jechuun aadaa isaa afaan isaa balleessu. Kanaafuu Oromoon keessattuu warri biyyaa haga danda'ametti tokko ta'anii irratti hojjetanii ayyaana kana akka diinni balleessuu fedhutti kan taane jiraachisuudhaaf tattaafachuu qabu. Jabaatanii akka irratti hojjetanii akka ayyaana kana nagayaan kabajan abdii guutuun qaba. Kana haalli amma fokkataadhaa dhukkubaa jira. Dhukkubni kun namni walitti dhiyaachuu irraa nama daddabra. Dhukkuba kanarraa of eeganii hanga danda'amutti garuu fedha dhukkuba kana sababa godhatee warri mootummaa yookiin gantuun OPDOtii fi warri mootummaa warri Habashaa dhaabuu akkan hojjetamne akkan kabajamne waan barbaadaniif san immoo jalaa didanii hanga danda'amutti naamusa isaaniitii fi fayyaa isaanii eeganii akka kabajaniin abdii guddaan irraa qaba. Sanumaan dhaamaaf jabaatanii karratti hojjetan. Har'a guyyaa irreechaa ulfeessuu fi kabajuu fi eebbifamnee galuudhaaf dhufne egaa. Kanaafi baay'ee guyyaa har'aa ga'uu keenyaaf baay'ee gammadeen jira. Saba keenyaanis yeroo koovidii kana keessatti wal arginee hin beeknu guyyaa immoo walitti dhufnee nama baay'ee waggaa lamaan tokko kana gargar baanee wal arguun keenya baay'ee gammadeera. Waaqayyo immoo qomoo kiini saba afaan tokko garaa tokko arraba tokko nu haa godhu. Guyyaa har'aa kana egaa waaqatti sinneeffannaa bilisummaa keenyas nuuf haa kennu. Nuunis immoo akka bilisummaa keenya iddoon ga'uuf akka nu jabeessu abdii guddaan qabaan gama kootiin hunduma keenya iyyuu. Oromoon saba tokko afaan tokko biyya takka aadaa takka qaba. Garuu tokkummaadhaan cimee haqa isaa hundeeffachuu keessatti laafinaatu jira jedhamaa jira. Ayyaana irreechaa kana sababeeffattee mee uummanni Oromoo maal yoo godhe mirga isaa gonfachuu qabaa jette? Egaa mirga isaa gonfachuun nurra irra danda'u inni eenyummaa isaadhuma baruudha. Eenyummaa isaa Oromummaa jabeeffachuudha. Aadaa isaas afaan isaas eenyummaa isaas waan hundumaatiin innaa itti boonee kutatee immoo
qabsoosaa duukaa bu'e bilisummaa huma argata eenyuyyuu biyyi baay'een akkasumatti argatan haa dheeratu yeroonsaa haa gabaabbatu bilisummaa isaatiif loluuma qaba sabi keenya amma kan argannuttis immoo tokko taanee afaaniinis haa ta'uu kutaadhaanis haa ta'uu amantiidhaanis haa ta'uu utuu gargar hin bahin akka qomoo tokko tokko biyya tokko tokkotti arginu tokko taanee ila Afgaanistaan illee madheenya kana waggaa meeqa waggaa 20 Ameerikaa biyya Habashaa dhiisiiti Ameerikaa humna hanqabu biyya lafaatti tokkoffaa han ta'e mo'anii ofirraa ari'anii bilisummaa isaanii argataniiru. Kanaafi kutannoo odaa itti cichanii tokko tahanii qabsaa'oo duwwaatu bilisummaa nuu fiduu danda'a jedheeni amana. Kanas immoo huma ta'a jedheenis ammas huma naman hundumti keenya innaa kana taane karaa keenya abaluu kana godhe sana ta'e maalootu hin ta'e hundumti keenya qooda gochuu dandeenya kennuu dandeenya laannaan huma taana bilisummaa keenya argannaan jedhuun qaba. Ayyaanni gaarii isin haa ta'u jecha maayyee irratti Oromoonni gaasitti argaman aadaalee Oromoo garaagaraatiin faayamaa deemaa jiranii isinillee aadaan faayamtanii deemaa jirtanii aadaa naannoo kamiin? Ani naannoo Oromiyaa dhihaati. Naannoo sanatti haaluma akkasiitiin gaafa ayyaanaa bahanii gaafa irreechaas haa ta'uu yeroo biraas akkasumatti kabajatu kanaatiif aadaa bahaati kun gara Wallaggaa keessa jechaadha. Tigraayirraa warra Tigraayirraa namni tokko jechuun namoonni hangi tokko asitti argamanii jiranii mee waan isaan as dhufaniif gaafan ስምሽ ማን ይባላል? ትብለጽ እባላለሁ። ኦኬ ትብለጽ ትንሽ ድምፅሽን ከፍ አድርጊውና። ትብለጽ ኦኬ ትብለጽ ዛሬ ለምንድን ነው እዚህ የመጣሽው? ኢሬቻን ለማክበር ከኦሮሞ ወንድሞቼ እህቶቼ ጋር ደስታቸውን ለመካፈል ነው የመጣሁት። ኦኬ ከየት ነው የሰማሽው ዛሬ ኢሬቻ እዚህ እንደምናከብር? ከጓደኞቼ እነ ዘይነብ ጓደኞቼ ጋር ነው የሰማሁትና ያው ጋበዙኝ መጣሁኝ። ያ የኦሮሞን ህዝብ ትግል አንቺ እንደ ትግሬነትሽ እንዴት ነው የምታየው? ያው ኦሮሞ ለነጻነቱ ነው የሚታገለው። ስለዚህ ነጻነቱ ደግሞ የግድ ነው እንደግፈዋለን በርቱ ነው የምንለው። በርቱ። ኦኬ አገር ቤት ላሉት ኦሮሞም ትግሬም ለሌላውም አሁን እንግዲህ በትግራይ ውስጥ የሚካሄደው ጦርነት የታወቀ ነው። ብዙ ሰቆቃ በትግራይ ልጆች ላይ እየተደረገ ነው። ስለሱ የምትይው ነገር ካለች? ያው ሁሉ ነገር ያው እንደምንሰማው በኒውስም እንደምናየው ነው። እንግዲህ ብሔረሰቦች የግድ ነው መነሳት። ኖት የትግራይ ህዝብ ብቻ ሁሉም ነው የሚሞተው። ሁሉም አማራውም ይሞታል፣ ኦሮሞም ይሞታል፣ ትግሬውም ይሞታል። ስለዚህ ይሄንን ሰው አንድ ላይ ሆኖ መንቀል ነው። ሌላ ምንም የሚባል ነገር የለም። እጤዎቹም እነሱ ናቸው፣ ነቀርሶቹም እነሱ ናቸው። እነሱን ተባብሮ መንቀል ነው። የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ በአጠቃላይ ለቄሮ ማስተላልፈው ነገር ቢኖር በርታ ተነስ ነው የምለው በአጠቃላይ። እሺ እንግዲህ መልካም ኢሬቻ ይሁንልሽ እላለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለሰጠኸኝ እድል እናመሰግናለን። ኦኬ ናኖ ከነቲ አርገመን ሄዱ ኬሳ ቶኮ ኦቦ ታሪኩዳ ኦቦ ታሪኩ ሜ ማሊፍ አስጅርተ kana dana jirru ga irreecha kana ulfeessuudhaafi guyyaa ayyaana gaarii kana kanaaf asitti argama. Irreechaan kun irreechi kun siif maali mee hoggaa laaltu maali bara dheeraa asitti kabajaa as geenye miti asitti bara 3-4 kana dura iddoo bira kabajaa turre kanarraa kana akkamitti ilaalta? Iddoo biratti kabajaa turre amma iddoon kun iddoo haaraadha. Dhiyeenyaafis iddoon isaas bal'inaa fi iddoo kanatu gaariidha. Maqaan koo Iliyaas Elemoo jedhama. Wanni as na fide kabaja hooda Oromoo waan ta'e galateeffannaa jireenyaatii fi abdii oomishaa waan ta'e abbootii teenyarraa nutti gad darbe kabajuudhaaf biyya namaa keessa teenyee gaa
namni waanuma qabu guddifataa tana guddifannee Oromoota hedduu wajjin bakka tana wal geenye tana kabajuuf hin as dhufe. Egaa haalli amma laallee garuu haalli koronaa kun sammatti jabeessee jira. Kanaafuu namni sila akka barbaachisanitti hedduminaan argamuu hin dandeenye. Haa ta'u immoo namoota argame kan waggaa laaltu kan bara kaanitti wajjin wal bira qabdi. Haalli jiru Oromoo waan isaarraa hafuudhaaf fedhiillee hin qabu. Wanni isa hambise immoo haalaa jira gaa keessaa'uu namni biyya dhihaa kana keessa jirru iggitii adda addaatu jira. Haa taatu amma garuu gama Torontoo kanatti iggitiin sanillee xiqqoo nurraa laaftuudha. Namoonni amma waliin dubbachaa jiru wal agarru kuni bara tokkoo fi cinaa waluun agarreewu gaafa namni nurraa du'ee nam shaniin qabrii dhayinufaa jiraachuu ture. Kanaafuu rabbi haa galatu gaarra kun nama dhibbaa ol irratti bakka kanatti walitti argamee jira waan gaariidha. Waan gaariidha. Tole gaa Iliyaas hedduu ta'e galatoomii fayyaa ta'e yoo dhaamsa qabaatte kan maayyee? Dhaamsiniin qabulleen guddaan hin jiru. Akka ilmaan Oromooti hooda keenya kana haa kabajnu. Hoodni kun amantiin addaan nun qoodu. Onaan addaan nun qoodu, gandaan addaan nun qoodu, hooda akka Oromootti waliin qabnu waan ta'eef jecha nu hundinuu waan akkanaa haa kabajnu. Namni tokko jireenya isaa keessatti wanni inni beekamuun aadaa isaa, hooda isaa, safuu isaati. Tana haa waliin kabajnu jechumaan dhaamsiniin qabu kanuma galatooma. Mee amma kana egaa kaasteefu fakkeenyaaf wanni kun akkuma jedhamu hooda Oromooti. Kun ka Oromooti kanuma amantii durallee jiru jechuudha. Namoonni immoo kan asitti argamuun haraami. Amantii keenyatti dhoorgaa warra jiru jira amantii adda addaarraa. Mee waan kanaati akkuma Iliyaasitti akka nam tokkotti mee wanni kun akka akkas hin ta'in yookaan immoo akka namni akka malee isuma kanaa hubate akkamiin lafa kaa'uu dandeessa? Akkiniin itti lafa kaayu beekumsa akkanaatiin qaba je'ee beekumsa irratti utubee wanni niin lafa kaayu ani hin qabu. Ammoo hoodni kun amantii lameen hundaa dura jiraachuu waaniin mirkaneeffadhaniin qaba. Gaaf tokko ijoollummaa kiyyatti waaniin ani gartee akka jiruutitti harka keessaa adeera keenya tokkootu jira magaalaa Dirree Dhawaatitti namni imaamaa Haaji Umar jedhama. Inni kun dhalootaan haati Oromoo abbaan Araba. Booda sanii yeroo sanitti namni Oromoo aadaa tana jajjabeessuu fi shaggooyyee faa godhuu kana ijoollee dardaraa dubrii eegallaani wanni kun haraami jee guyyaa Jum'ataa masgiidatti khutbaa itti godhe jedhan. Sanii adeerri keenya kun haaji ta Arabaatu bakka barcaa godhanitti yogguu daana ja'anii taphatan haraam hin jenne teenyatuun maaliif haraam taatee waan afaan Arabaan tahinii je'eetii hojii morkee waan ja'an takkaan dhagaye. Booda hogguun dhagaye sabni cuftinuu afaan hundatti biyya Arabaa biyya gartee amma biyya amantii ja'an biyya Suudii Arabiyaa sanitti namni aadaa isaanii gabbaanii taphatan. Dhugaa dhiiraa fi dhalaa addaan godhuun haa jiraatu malee namuu aadaa isaanuma kabajata. Nutis aadaan teenya jiraachuun akkana fakkaatutti Oromummaa dhabamsiisuudhaa fi aadaa tanarra duulame waan ju'u takkaan ani amana malee amantiin rabbiitu nuu fide amantii akka ja'anitti nuti warra risaalaan amane warra dhaamsaan amane gartee uummanni seefiin amane faa'uu ja'anii nuti dhaamsaan amane egaa tanaan wanni wal nu mufachiisu hin jiru tuni aadaadhaa kabajamuu qabdiin ja'anii. Kanaafuu baratti aanutti namni kumaatamaan baanee as buluu qabnaa. Tole fayyaa ta'e hedduu galatoom. Egaa galatoom. Ayyabaa waliin nu gaa ayyaana kana ayyaana nagaa nu ta'eeti. Eenyu isiniin jaan? An Walda Mikaa'el Bariisoo jedhama. Tole obbo Walda Mikaa'el Bariisoo eessarraa dhuftan amma? An ammaa Otawaa irraa dhufe. Ayyaana irreechaa asitti gaggeeffama kan uummanni Oromoo aadaan faayamee asitti ayyaana bareedaa gaggeeffatanii mee kana dura akkamitti ilaalta ayyaana kana? Ayyaana kana akkuma atillee beektonillee beeku hoggaan asitti kabajaman. An mataa kiyyaan hoggaa 11 asitti kabajaa ture. Akka gaarii bakka irreessa ayyaana 2021 asitti kabajnedha. Torbaan tokko yookaan akkana booda biyyattis akka gaariitti kabajamuudhaaf jiraataa jaameeti eeggamaadhaa jira. Nagaan akka kabajatan maal dhaamta akka Walda Maaram Bariisootti? Akkan dhaamadhutti ayyaana irreechaa galata nu rabbi waaqa galfannu malee ka politikaan keessa siyaasaan keessa seenuu miti. Abbaan malkaatiif abbaa garaa bichaa eebbisanii akka warri biyyaallee eebbifatani. Warri siyaasaa akka keessa hin seenne waaqa sodaadhaa duraa dhaabadhaa.
Anunsishin kun kanaan dura illee nu jala hatameet nu jala cufamee amma hin deebi'a jennaan ammoo bara deengadaale nu rufachiiftanii warri mootummaa irra jirtani warri kana keessatti akka Shimallis Abdiisaa fa'a onno ayyaanni kun akka seeraan nu geeggeeffatu nu kunoo biyya ambaa keessattuu garbummaa keessattuu seeraan geeggeessinaa hunda kennaatitti isinillee waan qalbii isinii haa kennu akkasin nu geeggeessaa hin jiran. Qeerroo fi qarree jenereeshin ammaa aadaa Oromoo kana dhaalanii akka guddisaniif maal dhaamtaa? Qeerroo qarreen Oromiyaa tajirtani abboota keessanirraa akaakayyuun keessa isin dabarsanii abboota keessanii ilaala isinillee ijoollee keessanii akka dabarsitanii seeraan isin amma bakka yeroo gaarii irra jirtanii akka gaarii jira addunyaa isinii beekee jabaadhaa ayyaana kana ulfeeffadhaa galateeffadhaa xiqqii tokko malee waa keessan kadhadhaati nama waa kadhatu rabbillee hin gargaara akka kabajjetin isin gaafadha. Dhaamsa maayyuu Oromoota biyya ambaa jiran yoo qabaatu. Oromoonni biyya ambaa jirrullee ka biyya keessaa jirrullee akka aadaa keenya kana olii dabarsinu akka sodaa tokko malee du'uun hin oolu tana meeta bara deenga hoggaa lamaan hadhaa akka itti gammanne ilaalaa bara deengadaan hin rufachiisanii ummanni Oromoo guutuun gamaaf gamanaan jirtani islaama taatanii kiristaana taatanii amantee barbaaddan hordoftanii siyaasa barbaaddan keessa hoo jiraattani ayyaana irreechaa akka kabajjan isin gaafadhaa rabbi fiixa isin yaa baasu. Yala sallase baeti, yala sallase baeti, yala sallase baeti, yokina kabila peti. Yala sallase baeti, yala sallase baeti, yala sallase baeti, yokina kabila peti. Shakari tufanande maya warami lakoti shantati nadurayati mamma galambia koti ya biruto mali targiti jiruto abdiki asiranka e gambira inga bujiruto yala sallase baeti yala sallase baeti yala sallase baeti yokina kabila peti. Yalo leko, entalle bisi kalbiko, fardan jakal